Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa VTV irraa odeeffannoowwan dinqisiisoo fi ajaa'ibsiisoo guyyaa har'aaf jennee qabannee dhiyaanneerra. Odeeffannoowwan kana isinitti himuun kan isin waliin turtii taasisu Anayyaantuu Baacaati. Nu waliin tura. Namtichi otoo lubbuun jiru boolla awwaalchaa qopheeffate maatii isaa rifaasise. Namtichi lammii Taanzaaniyaa du'a isaaf dursee qophaa'uuf jecha boolla awwaalchaa qopheeffate jiraattota mandara isaa naasiseera. Maqaan namticha kanaa Patrick Kimiroo yeroo ta'u nama umurii waggaa 59 fi poolisiidhas. Patrick Kimiroo akka jedhutti maatiin isaa murtoonni fudhate kana balaaleffataniiru. Akkasumas hawaasni namtichi kun keessaa dhalate gocha isaa akka waan badaa yookiin akka cubbuutti ilaalaniiru. Qomoo Naayib Kimiroon keessaa dhalate naannoo Kilimanjaaroo kan jiraatan yeroo ta'u hooggantoonni hawaasni keessaa dhalate nan du'a jedhamee boolliin qotamu yoo qotame immoo boolli yeroo dheeraaf duwwaa hin turu jedhan. Namni kun BBC Swahilitti akka himetti boolla qopheeffachuu kan eegale ji'a Amajjii darbe keessa yeroo ta'u yeroo du'u maatiin isaa baasii awwaalcha guddaa akka hin baafne baraaruuf ta'uu himeera. Pireezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong guyyaa dhaloota abbaa koof bakka awwaalcha isaa abaaboo hin geessine jechuun oomishtoota abaaboo hidhan. Lammiileen Kooriyaa Kaabaa sababa du'aa pireezidaantii duraaniif waggaa waggaadhaan guyyootaaf kolfuu fi dhugaatii alkoolii qabu dhuguun hin eeyyamamuufi. Pireezidaantiin Kooriyaa Kaabaa duraanii Kim Jong lammaffaan kun waggaa 69ffaa isaaniitti waggaa 8 dura lubbuun isaanii darbeera. Kanumaan wal qabatee ilmi isaanii Kim Jong Un oomishtoota abaaboo sababa guyyaa dhaloota abbaa isaanii irratti abaaboo geessuu dhiisaniif jecha hidhaniiru jechuun Daily Mail gabaaseera. Bakakkaan lammiilee Indiyaa kumaatamaan lakkaa'aman ajjeesaa jiraachuu ibsame. Indiyaa keessatti bakakkaan achii dhufteensaan beekamnee fi hin eegamne lubbuu lammiilee hedduu galaafataa jira. Waggaa waggaan namoonni 2500 caalan bakakkaadhaan du'u. Namoota bara darbe balaa bakakkaadhaan rukutamanii jalaa hafan keessaa tokko akka jedhetti maaltu akka mudatee fi akkamiin akka mudate yaadachuu hin dandeenye. Battaluma tokkotti wanti hunduu daaraa ta'ee jedha. Namni kun bara darbe ji'a Bitootessaa keessa hiriyoota isaa biroo 3 waliin handaara magaalaa Dahilitti muka jala osoo tiifuu dhiyeessuu bakakkaan itti bu'e. Isaan keessaa tokko battaluma sana du'e. 3 miidhaan irra ga'us lubbuun hafuu danda'aniiru. Calaqqeen bakakkaa kanaa vooltii miliyoona 300 fi ampiirii 30,000 wal madaala. Qaqawweessi kun yeroo sanaa ho'a qilleensa naannoo dachaa 5 oliin dabala waan ta'eef salphaatti dhala namaa ajjeesuu danda'a. Akka ragaan mootummaa Indiyaa mul'isutti bara 1967 fi bara 2019 gidduutti lammiileen biyyattii 100,000 caalaan bakakkaadhaan du'aniiru. Poolisiin beekamaan Naayijeeriyaa miseensummaa garee qoricha sammuu adoochuutiin shakkamuun to'atame. Qondaalli poolisii Naayijeeriyaa qorannoo yakkaa taasisuun baay'ee beekamaa ture. Garee idil addunyaa qorichoota sammuu adoochaan daddabarsan keessatti miseensa jedhamuun to'annoo jala oolfamu poolisiin biyyattii beekseera. Qondaalli poolisii Abbaa Kiyaar jedhamu kun nama waliin Dhowwaa Shiippiutiin jedhamu Ameerikaa keessatti maallaqa akka daddabarsuuf gargaara jedhamuun himannaan irratti dhiyaateen hojiirraa kan dhorkame yeroo ta'u amma immoo daddabarsa qoricha sammuu adoochuutiin himannaan irratti dhiyaateera. Aangawoonni akka jedhanitti Kiyaariin qoricha baay'ee daddabarsuu akka danda'u hiriyyaan isaa akka isa gargaaru gaafateera. Kanaafis doolaara 61 fi 500 ol hiriyyaasaaf yeroo kennu kaameeraadhaan waraabameera. Qondaalli poolisii kunis himannaa irratti ka'e irratti haga ammaatti wanti jedhe homtuu hin jiru. Ministeerri muummee Kaanaadaa herreegni baankii namoota hiriira mormiif ba'anii akka hin sochoone dhorkan. Ministeerri muummee Kaanaadaa Justin Trudeau namoota talaallii COVID-19 mormuun hiriira ba'an irratti tarkaanfiin madaalawaa fi yeroo isaa eeggate akka fudhatamu ibsaniiru. Namoota kanneen jalaa herreegni baankii ni qabama. Poolisiinis hidhuu fi maallaqaan adabuu danda'a jedhameera. Poolisiin tarkaanfii seeraa kabachiisuu akka ga'umsaan raawwatuuf hidhannoo dabalataa ni hidhachiifna kan jedhan ministeerri muummee kun haalli amma jiru garuu humna waraanaa bobbaasuuf kan dirqamsiisu miti jedhaniiru. Baankiin ajaja mana murtii tokko malee herreega namoota hiriira mormii ba'anii fi hiriirichaan hidhata qaban kamuu ni qaba jechuunis ibsaniiru. Dhiyeenya kana hiriirri mormii magaalaa guddoo Kaanaadaa keessatti itti fufiinsaan gaggeeffamaa jira. Hiriirtonni kunniin daandii guddicha Kaanaadaa fi US wal quunnamsiisu kan ulaa daldala guddicha biyyoota lameenii ta'e irratti torban tokkoof erga hiriira ba'anii mormii dhageessisanii turanii booda dilbata darbee poolisiin biyyattii bittimseera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa odeeffannoowwan dinqisiisoo fi ajaa'ibsiisoo guyyaa har'aaf qabannee kanan gammaatti hordoftan kana fakkaata ture. Nu daawwachuu keessaniif guddaa isin galateeffachaa qophiilee keenyaaf waliin yeroo gaarii.